Ashama harka fuunee kabajamtoota maatii chaanaalaa isaa qabraa hin baga wal agarre nageenyi koo kan jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtanitti isin haa dhaqqabuun isiniin jedha. Anis nagaa alhamdulillah har'allee viidiyoo takkan isiniif qabadhee dhiyaadha jechuudha. Viidiyoo tana keessatti suuraalee bilbila keessanirraa dileetii isin jalaaf ta'e haala itti deeffachuu ni dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Viidiyoo tana hanga dhumaa daawwadhaan afeeraa footii jechuudha. Calqaba namoonni chaanaala koo haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'an isiniin jedha. Amma kallattumaan gara barnootaatti isin dabarsa. Tole amma barumsa eegalu keenyaan dura calqaba irratti suuraalee yookiin footoo bilbila keenyarraa dileetii nu jalaa ta'an karaalee ittiin deeffannu beekuu qabna jechuudha. Haala ittiin deeffannu beekuun dura karaa ittiin deeffannu maloota ittiin deeffannu beekuu qabna jechuudha. Calqaba irratti karaalee sadiin suuraalee dileetii nu jalaa ta'e deeffachuu dandeenya jechuudha karuma salphaadhaan. Calqaba irratti gaalarii keenya fayyadamuu dandeenya. Lammaffaa irratti Google Photo fayyadamuu dandeenya. Sadaffaa irratti immoo Damples Star kan jedhamu Dampster application jedhamu bilbila keessan irraa daawunlood godhattanii yeroo kamuu bilbila keessan irratti application kana fe'achuudhaan waan bilbila keessan irraa delete ta'e hunda deeffachuu dandeessu jechuudha. Anamma karaa calqabaa isinitti agarsiisa. Karaa calqabaa photos ka jedhu search ni gootan jechuudha. Application keessan bantanii yeroo tokko app keessan bantanii iddoo search kana tuqxanii search ni gootanii photos ka jedhu search gootu jechuudha. Photo ka jedhu search yoo gootan kunoo as biratti isiniif dhufa haala kanaa jechuudha. Isa kana ni bantu jechuudha. Yeroo calqabaatiif isa san ni bantu. Application photos jedhu kana yeroo bantan haala kanaan isiniif fida jechuudha. Achi booda akkanuma gaddeemtanii suuraaleen keessan as keessa jiru jechuudha. Suuraaleen isin bilbila keessan keessaa qabdan as bira jiru. Suuraaleen delete ta'an immoo iddoo anama isinitti agarsiisu iddoo recycle bin iddoo bin jedhamtu sanatti argamaa jechuudha. Iddoo bin jedhu kana kan argattan suuraalee kamuu kan tasa delete gootan kan dogongoraan delete gootan kan namni isin jalaa delete godhe akkasuma immoo bilbili tokko tokko yeroo suuraan bilbila keessa turu ofii isaatii delete godha. Kun hundi isaa biinii kana keessatti argamu jechuudha. Achi keessaa argattu jechuudha. Mee anaa fakkeenyaaf osoo isin argitan suuraalee 2-3 delete godhee isinitti agarsiisa. Mee suuraa as keessa jiru kanneen keessaa suuraalee kana 1 2 3 4 5 6 7 suuraalee 7 delete gochuuf deemaa jira. Amma akkuma as biratti qabataman arguu jirtan kana suuraa 7 delete gochuuf deema. Kunoo as biratti 7 amma as bira dhufee delete ka jedhu kana click godhee delete godha. Already delete ka jedhu naaf dhufeera. As biratti delete ka jedhu kunoo jira. Delete ni godha jechuudha. Already delete taheera jechuudha. Suuraaleen kunniin suuraa 7 delete na jalaa ta'e beekaasaa ta'u dogongoraan haa ta'u jechuudha. Kanaaf amma suuraalee delete na jalaa ta'e kana eessaa argadha? Gaalarii kan koo keessa barbaadee argachuu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf gaalarii kan koo keessa otoo seene gaalarii kan koo keessa tasumaaf suuraa biraati malee suuraa kan argachuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu amma maal godha? Iddoo photos jedhu sanitti deebi'aa jechuudha. Photos ka jedhu kana nin bana jechuudha. Achi booda erga naa bane amma maaliin godha? Iddoo biin jedhu kana dhufa jechuudha. Directly iddoo biin jedhu kana ni dhufa. Click godhee bana jechuudha. Kunoo suuraalee 7 kan an delete godhe inni kun calqaba delete kan ta'edha jechuudha. Amma delete hin taane suuraaleen 7 kun kan amma isin otoo argitan delete tahanidha jechuudha. Suuraan 7 suuraalee kanneen deeffachuu qabaa jechuudha. Amma as keessa jira. As keessa jiraatu haala ittiin deeffadhu beekuu yoo hin dandeenye delete ta'eetuma hafaa jechuudha. Kanaafuu gara gaalarii kan kootti deeffachuudhaaf amma maal godha? Suuraa kanneen ni filadha jechuudha. Bifa kanaan tuqee ni bana jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa calqabaa kana isa kana click godhee yeroo tokko quba kootiin ni bana jechuudha. Achi booda as biratti restore ka jettu as birannaa dhufti kunoo. Restore kan jettu tana ni bana jechuudha. Kunoo as biratti restore ka jettu jirti. Ishee san click godhee si'ata akka ni bana jechuudha. Kunoo naaf deebi'ee jira jechuudha. Akkuma argitan naaf deebi'ee jechuudha suuraan kuni.
Amma immoo wanti isinitti argisiisu suuraalee hunda yeroo tokko deeffachuuf amma suuraa tokko qofa deebisan suuraalee hunda yeroo tokko deeffachuudhaaf iddoodhuma biin jedhu kanatti ni deebitu jechuudha. Ni bantu achi booda hunda isaa select gootanii select all ka jedhu irra kaawwattu jechuudha. Select gootanii suuraalee torba as biratti amma arguu jirtan kana suuraa torba kunoo amma restore ka jettu gara gadii kana as biratti naa dhufti jechuudha. Restore tana click godhee hunda isaa deeffadha jechuudha. Kunoo nothing in the bin jedha as keessa waan tokko hin jiru jechuudha. Gara galarii fi gara suuraa gara footoo kootti naa deebi'ee jira jechuudha. Akkuma as biratti argitan as keessa waan tokko hin jiru suuraaleen hundi naaf deebi'ee jechuudha. Amma gara keessatti deebi'ee isinitti agarsiisaa deebi'uu isaa jechuudha. Suuraaleen naaf deebi'uu check godha jechuudha. Amma pixel lab ka jedhu kana keessa ture isa san ni bana jechuudha. Isa kana as keessa ture ni bana. Kunoo suuraaleen duratti select godhe hundi isaanii naaf deebi'anii jiru. Akkuma argitan suuraaleen torbanuu already bakka jalqabaatti naaf deebi'anii jiru jechuudha. Haala kanaan sirreeffattu. Isa lammataa namoonni Google Photoon kun bilbila keessanirra hin jirne gaalarii keessan fayyadamuudhaan ni deeffattu jechuudha. Jalqaba gaalarii keessan ni bantu jechuudha. Gaalarii namni hin qabne hin jiru bilbila isaa irraa. Gaalarii keessan ni bantan. Gaalarii yoo bantan suuraalee keessan haala amma arguu jirtan kanaan suuraalee hunda isinii fida jechuudha. Albaamiiwwan isinii fida. Normally waan amma argitan kana isin amma maal gootanii directly iddoo mallattoo tuqaa sarara tuqaalee sadii kana click gootanii al tokko ni bantu jechuudha. Haala kanaan isinii fida. Achi booda akkana gadi deemtu jechuudha. Gara gadii kana akkana gad deemtan on oftu jechuudha. Recycle bin ka jettu as biratti isinii dhufti. Kunoo recycle bin ka jettu asitti isinii dhufte jechuudha. Isa san click gootanii bantu. Kun hundi isaa suuraalee isin ajaa'ibu waan isinuu amanuu hin dandeenyedha jechuudha. Bilbila kan koo keessa viidiyoo meeqa akka jiru as biratti ilaala. Viidiyoo 562 akkasuma suuraa 375 delete godhee jira bilbila kan koo keessa. Hunda isaa ani waan hin barbaanneef delete godhe normaalii jechuudha. YouTube irratti viidiyoolee hojjedhu viidiyoo edit yeroo godhu delete godhaa deeffachaa bifa saniin hojjechaa waan tureef jechuudha. Hunda isaa deeffachuu ni dandeessu isin select gootanii viidiyoon kun hundi viidiyoo an delete gochaa ture jechuudha. Yeroo tokko gadi qabdu jechuudha. Viidiyoo amma kan deeffachuu barbaadan san suuraa barbaadan san gadi tuqxanii jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa kana deeffachuu barbaade iddoo restore kana tuqa jechuudha. Achi booda naaf deebi'a. Kunoo restored ka jedhu dhufe kunoo as biratti restored naa dhufe jechuudha. Gara gaalarii kootti naaf deebi'ee jira jechuudha. Haala kanaan fayyadamuu qabdu isiniin jedha. Kanaaf itti fayyadamaadha waan baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha. Barnoota kan koo karuma irratti goolaba. Yaada yoo qabaattan gaafii yoo qabaattan telegiraamni kan koo description boxii keessa jira. Imeeliin kan koo jira. Feesbuukni kan koo jira. Instaagiraamiin kan koo jira. Karaa hundaanuu snaapchaatiin kan koo jira. Akkasuma tiktookii kan koo description boxii keessa isiniif kaa'eera. Even imoon kan koollee jira. Kallattii saniin na gaafachuu dandeessu isiniin jedha. Barnoota kan koo xumuree jira. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.